harka daawwattootaa hordoftoota bilisootii fashama kam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu guyyaa har'aa waliin Murataa Obsaati. Egaa daawwattoota hordoftoota bilisootii fi warroonni maatii bilisootii fi hin ta'in asuma maatii keenya ta'uun nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Oduu ijoo caasa mootummaa biltiginnaa diigamaa jiraachuu maddeen keessoo isaanii bilisootiif himanii jiru. Harargee keessatti milishoonni baay'een qawwee darbanii badaa jiraachuun dhagahamee jira. Godina Harargee aanaa Haromaayaa keessatti leenjii waraanaaf ilmaan hiyyeessaa guuruun hammaatee itti fufee jiraachuun baramee jira. Miseensonni raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa afur sirnicha ganuudhaan godina Wallaggaa aanaa Saasigaa keessatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuun dhagahamee jira. Godina Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biillaa keessatti ilmaan Oromoo 12 waraanni faashinistii Abiy Ahmad mana hidhaa keessaa baasuun ajjeesee jiraachuun dhagahamee jira. Godina Lixa Harargee aanaa Habroo keessatti dararaan hidhattoota murna biltiginnaan uummata nagaa irratti raawwataa jiru jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatanii jiru. Kaaba Shaggar Konyaa warra Jaarsoo keessatti miseensonni galma waaqeffannaa Qarree Gahoo afur galma keessaa qabamanii hidhamanii jiraachuun baramee jira. Godina Lixa Wallaggaa Onalaataa Sibuu keessatti waraanni maafiyaa PP hidhaa namoota nagaa irratti hammeessuun baramee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti ajjeechaa waraana biltiginnaa ilmaan Oromoo irratti raawwatu jabaatee itti fufee jiraachuun dhagahamee jira. Godina Harargee aanaa Cinaaqsan keessatti lola hidhattoonni Soomalee uummata Oromoo aanichaa irratti bananiin lubbuun namoota hedduun dabree jiraachuun dhagahamee jira. Shaggar bulchiinsi magaalaa Adaamaa keessatti qeerroowwan daandii irraa qabu mooraa leenjii waraanatti ergaa jiraachuun dhagahamee jira. Waldayi haakamtoota Oromiyaa hongeen kibba Oromiyaa godina Booranaa mudate fayyaa uummataa irra miidhaa cimaa gahaa jiraachuu akeekkachiisee jira. Godina Harargee aanaa Cinaaqsan keessatti bitootessa 9 2023 hidhattoonni naannoo Soomalee uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan miidhaa cimaa uummata irraan gahaa jiraachuun baramee jira. Intalaan oduu gabaasaalee hammeenya hongee Booranaa agarsiisan bahaa jiraniin mootummaan naannoo Oromiyaa hongeen uumama humna koo oli miti namni sababa kanaanis du'e hin jiru jechuudhaan qoosaa jiraachuun dhagahamee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii bahaa tarkaanfii ilaaleessaa humna diinaa irratti fudhateen humna diinaa irraa hedduu ajjeesuun hedduu madeessee jiraachuun baramee jira. Komishinni olaanaa mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtooman Volker Turk naannoo Oromiyaa keessatti haalli mirga namoomaa baay'ee yaaddessaa ta'us ibsee jira. Humni qilleensa mootummaa paartii biltiginnaa Shawaa Lixaa Daanootti uummata nagaa irratti haleellaa qilleensaa raawwachuun dhagahamee jira. Jarmaan mirga namaaf falmu Amnesty International sabaayimaalee hawaasaa garii jalaa intarneetii cufee jiru akka banu mootummaa Itoophiyaa gaafatee jiraachuun dhagahamee jira.
miseensonni raayyaa ittisa impaayeraa Itoophiyaa afur sirnicha ganuu godina bahaa Wallagga aanaa Saasigaa keessatti wabootti harka kennatee jiraachuun dhagahamee jira. Bitootessa 10/2023 eegdonni impaayeratti goyyoomsuu fi dirqiidhaan qe'eef irraa qabamuudhaan leenjii waraanummaa fudhatanii akka lammiilee isaanii ilaalcha siyaasaa sabaa fi amantii qoodanii akka ajjeesaniif bobbaafaman guyyaadhaan gara guyyaatti mooraa biltiginnaa gadhiisanii bahaa jiraachuun dhagahamee jira. Keessaawuu ilmaan Oromoo akka isaan ajjeesaniif bobbaafaman carraa arganiin waboota harka laatachaa jiraachuun itti fufee jira. Bitootessa 6/2023 godina bahaa Wallaggaa aanaa Saasigaa mooraa magaalaa Bareedaa irraa miseensonni raayyaa ittisa impaayeratti 5 bifuma wal fakkaatuun qawwee akaamii turkii 4 dachaatu tokkoo fi boombii 11 rasaasa 644 hidhannoo 4 qabachuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuun dhagahamee jira. Miseensonni raayyaa ittisa impaayera duraanii kun akka Oromootti Oromoo murna biltiginnaa du'aaf reeffi isaa gubachuun qe'ee irraa godaanaa fi finxaaleeyyiin miidhaman osoo jiruu sirna daba kana hunda hojjechaa fi hojjechiisaa jiruuf qawwee baachuu keenyatti hawaasa Oromoo dhiifama ni gaafanna jedhanii jiru. Xumuratti sabni guddaan lafa bal'aa qabu osoo biyya ta'uun irra jiru soboota biroon cuucamee jiraachuun qaanii waan ta'eef ilmaan Oromoo qawwee diinaa baattanii sirna biltiginnaa keessa jirtan sirnicha ganuun waboo bira dhuftanii Oromiyaa walabaa ijaarrachuu qabna jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Godina bahaa Wallaggaa aanaa Gudaayyaa biillatti ilmaan Oromoo 12 waraana faashinistii Abiy Ahmad mana hidhaa keessaa baasuun ajjeefamaa jiraachuun dhagahamee jira. Bitootessa 10/2023 waggoottan 5 kana keessatti erga faashinistiin Abiy Ahmad gara aangootti dhufe ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garagaratti baatii dheeraaf mana hidhaa keessatti dararaa arguun booda achi keessaa baafamanii bosonatti geeffamuun akka bineensatti ajjeefaman lakkoofsi isaanii hedduudha. Gocha mirga namoota hidhamanii sarbuu ajjeesuun kun itti fufee godina bahaa Wallaggaa aanaa Gudaayyaa biillawaa ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun itti maxxansuun baatii 2 oliif erga mana hidhaatti rakkisaa turaniin booda namoota 12 Bitootessa 7/2022 halkan irraa mana hidhaa keessaa baasuudhaan waraanni gabroonfataan Abiy Ahmad gara bosonatti geessuun ajjeesanii jiraachuun dhagahamee jira. Namoota ajjeefaman kana keessaa kan maqaan arganne Dinkuu Magarsaa, Ushee Kabbadee, Dhaabaa Guddinaa, Tashaalee Sooraa fi Situ Caalaa ol jira kan jedhaman ta'uu jiraattonni bilisootiif himanii jiru. Waraanni faashinistiin kun dheengadda Bitootessa 8/2023 achuma aanaa Gudaayyaa Biillaa magaalaa Biillaa keessatti barsiisaa ispoortii Tukaandoo Alumaayyoo Kidaanee jedhamu bakka hojii isaatii lubbuun ajjeesanii jiraachuun baramee jira. Ajjechaan mana hidhaatti baasan ilmaan Oromoo gara laafina tokko malee ajjeesan kun guyyaa gara guyyaatti babal'achaa jiraachuun kan nuuf himan jiraattonni gocha hamaa kana ofirraa dhabamsiisuuf sirnicha tokkummaan falmachuutu furmaata jechuudhaan yaada isaanii bilisootiif dabarsanii jiru. Godina Lixaa Harargee aanaa Abroo keessatti dararaan hidhattoota murna biltiginnaan uummata nagaa irratti raawwatu jabaatee itti fufee jiraachuun dhagahamee jira. Bitootessa 10/2023 waraanni hedduminaan leenjisanii uummatatti bobbaasu irraa kan ka'eef dinagdee isaa harkatti kufee wal qabatee mindaa kafaluu waan dadhabeef aangoo isaa tikfachuuf ilmaan Oromoo badii tokko malee qabanii mana hidhaatti darbuun saamicha murni biltiginnaa irratti geggeessaa jiraachuu jiraattonni naannichaa bilisootiif gabaasanii jiru. Haaluma kanaan Lixaa Harargee aanaa
habro aradda torba iddoo jedhamtu irraa dargaggoo Diinoo Jamaal kan jedhamu mana barumsaa Tussi himate jechuun erga mana maatii isaatii qabaniif booda waajjira poolisii magaalaa Miliilootti guyyoota lamaaf erga hidhanii booda irraa gara Galamsootti dabarsuun dararaa jiraachuun jiraattonni naannichaa bilisootiif himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun dargaggoo Samadee Salamoon konkolaachisaa baajaajii kan ta'e osoo baajaajii isaatiin dalagataa jiru magaalaa Daallootti qabuudhaan waajjiruma magaalatti erga hidhanii booda gara magaalaa aanaa Galamsootti dabarsuun iddoo dargaggoonni leenjii waraanaaf deemuuf qabamanii jiranitti geessuudhaan abbaa isaa deebi'ee erga kadhateen booda qarshii 25,000 kafalii gassii lakkifna jechuudhaan doorsisaa jiraachuun dhagahame jira. Kana malees waraanni baatii tokko oliif baay'inaan araddaa torbaa qabatee jiru dirqamaan hiyyee isaa fi sooressa osoo hin jenne mana hawaasaa irra deemanii nyaata afaan qawween irraa nyaachaa fi harka qalleessa nyaata sirrii hin laanneef akka reebaa jiran jiraattonni naannichaa bilisootiif himanii jiru. Kaaba Shaggar Konyaa warra Jaarsoo keessatti miseensonni galma waaqeffannaa qarree Gowaa 4 galma keessaa qabanii hidhamuun dhagahame jira. Bitootessa 10 bara 2023 Murni faashinistiin Itoophiyaa amantii waaqeffannaa akkasumas hordoftoota amantichaa fi galmoota keessatti waaqeffatan bakkoota hedduutti miidhaa garaagaraa irraan gahaa kan ture yoo ta'u Kaaba Shaggar Konyaa warra Jaarsoo magaalaa qarree Gowaa keessatti miidhaan galmaa fi waaqeffattoota irraan qaamolee nageenyaa warra ofiin jedhaniin raawwatamaa jiraachuun dhagahame jira. Kanaanis bitootessa 6 bara 2023 tilmaamaan galgala keessaa naannoo sa'aatii 2tti qaamolee nageenya murna faashinistii PP Konyaa warra Jaarsoo galma waaqeffannaa dura bu'uudhaan galmicha Fiqaaduu Urgee itti aanaa hayyuu galmichaa fi sabboona Shawaa namoota jedhaman galmicha keessaa yoo qaban Caalaa Dheeressaa ammoo naannoo dhuma galmichaatti qabuudhaan miseensotaaf gaggeessitoota galmichaa 4 waajjira poolisii magaalaa qarree Gowaatti hidhanii jiraachuun jiraattonni naannichaa bilisootiif himanii jiru. Qaamoleen badii mana amantaaf kabajaa hin qabne biltiginnaan miseensota galma qarree Gowaa qofa hidhanii dhiisan osoo hin taane qabeenya galmichaa hedduus caccabsuudhaan saamicha gaggeessanii jiraachuunis dhagahame jira. Itti dabaluunis asxaa galmichaa ciranii gatuun galmicha diiganii deemuun jiraattonni bilisootiif gabaasanii jiru. Godina Lixa Wallaggaa Onalaataa Sibuu keessatti waraanni maafiyaan PP namoota nagaa irratti hidhaa daran ammeessee jiraachuun dhagahame jira. Bitootessa 10 bara 2023 dhufaatii isaa irraa qabuun ummata Oromoo dararuuf kan muudame mataan nafxanyootaa Abiy Ahmad waraanaa fi dabballoota isaa amanamoo ta'an bobbaasee namoota saamsisaa hidhaa ajjeesaa fi gudeedaa raawwachaa oolaa jiraachuun barame jira. Gasochii waraana bilisummaa Oromoo Onalaataa Sibuu keessatti cime kaasee maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuudhaan jiraattotaa fi hojjettoota mootummaa hedduu hidhuun ilaalsaa jiraachuun dhagahame jira. Aanaa Laataa Sibuu keessatti waraanni biltiginnaa namoota yeroo dheeraaf hidhamanii rakkachaa jiran keessaa kan maqaa arganne barsiisaa Wagjiraa Teessoo, barsiisaa Birraasaa Nagahoo, Israa'el Jaalataa warreen jedhamanidha. Namoota maqaan nu ga'e malee kan maqaan nun qaqqabin hedduun hidhamanii dararamaa jiraachuunis maddeen bilisootiif eeranii jiru. Namoota ilaalcha siyaasaa yakkee hidhuun kan hammeesse murni faashinistiin PP hawaasa maqaa biltiginnaa leellisan malee kanneen biroo mirgaan jiraachuu irraa mulquun dararaa hanga kana hin jedhamne irra gahaa jiraachuun maddeen bilisootiif eeranii jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti
ajjecha waraana biltiginnaa ilmaan oromoo irratti raawwataa jiru jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen naannichaa bilisootiif himanii jiru. Bitoota isa 10/2023 ilmaan oromoo dachee abbaa isaa irraa mirga lubbuun jiraachuu dhabuudhaan waraana faashinistii biltiginnaan ajjeefamaa fi nagaan bahee galuu erga dhabee bubbulee jiraachuun beekamaadha. Dandeettii loltummaa naamusa waraanummaa fi amilee kan hin qabne waraanni biltiginnaa mooticha waraana bilisummaa oromoo lolaan dura dhaabbachuu dadhabe namoota nagaa irratti bifa haaloo baachuutiin ilmaan oromoo oromiyaa cufa keessatti ajjeesaa jiraachuun dhaga'ama jira. Bifuma kanaan godina qeellam wallaggaa aanaa sayyoo ganda waloo baangaa fi saamaaroo keessatti bitootessa 6/2022 lola guutee soomayaa keessatti taasifameen waboon erga injifateen booda namoota nagaa umaa keessaa hin qabne maqaa isaanii gammachuu tasgaa'ee fi nama keessummaaf mana fira isaa jiru shooddaa tafarraa jedhamu mana keessaa gad baasuun ajjeesanii jiraachuun dhaga'amee jira. Nama eenyummaan isaa ammaaf addaan hin baane tokkos aanaa sayyoo ganda guutee sayoomaa irraa qabanii fiduun bulchiinsa magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa 4 bakka danqaa jedhamutti dararaa erga turaniin booda wiixata darbe bitootessa 7/2023 waraanni goolessituun Abiy Ahmad ajjeesee jiraachuun jiraattonni naannichaa bilisootiif himanii jiru. Godina Baha Harargee aanaa Cinaaqsan keessatti lola hidhattoonni Soomalee uummata Oromoo aanichaa irra bananii lubbuun namoota baay'een dabree jiraachuun maddeen bilisootiif himanii jiru. Bitootessa 10/2023 murni biltiginnaa ummanni oromoo nagaan ka'eef abbaa isaarra akka hin jiraanneef lola waraana isaa itti bobbaasuun uummata nagaa fixaa jiraachuu cinatti hidhattoota ollaa oromiyaa itti kakaasuun lubbuu oromoo nagaa balleessuun nagaan akka hin jiraanne tarsimoo lolaa godhatee hojjechaa ture itti fufee jiraachuun dhaga'amee jira. Haaluma kanaanis bitootessa 9/2023 godina Baha Harargee aanaa Cinaaqsan keessatti hidhattoonni naannoo Soomalee uummata nagaa irratti dhukaasa bananiin miidhaa cimaa uummata irra gahaa jiraachuun dhaga'amee jira. Eessaawuu aanicha keessatti ganda kanniisa Oromoof Eelaa Hamarii fi Eela Jaarsootti lola humnoonni murna biltiginnaa bobbaafaman uummata nagaa irratti taasisaniin lubbuu namoota yoo darbu namoonni 8 madaawanii jiraachuun baramee jira. Lolli bitootessa 9/2023 irraa eegaluudhaan itti fufee kan jiru yoo ta'u murni biltiginnaa nageenya lammiilee Oromoo naannoo sanaa eeguu hin dandeenye aanicha lamatti qooduudhaan ibsa baasee turuunis ni yaadatama. Caasaan mootummaa biltiginnaa diigamaa jiraachuu maddeen keessoo biltiginnaa bilisootiif himanii jiru. Akka maddeen keessoo kun nuuf himanitti biltiginnaan diigamaa jiraachuu isaanii osuma beekanii of gowwoomsuuf fakkeessanii torbe muudama haarawaa jechuun dhama'aa jiraachuu isaaniis ibsanii jiru. Itti dabaluunis qaamni keessoo biltiginnaa irraa nu dubbise kun dubbiin dhugaa garuu muudama osoo hin taane muddama hamaa keessa jiraachuu ibsu warroonni fakkeessanii uummata gowwoomsuu barbaadan kun namoota iddoo birootii baqatee Finfinnee maandheeffate ta'us ibsee jira. Warroonni kunis shiraa fi daba dhokataa deddeebi'anii uummata nagaa akka qorqaa jiran ibsuun walumaa galatti caasaan mootummaa biltiginnaa diigamee jiraachuus ifoomsee jira. Harargee keessatti milishoonni baay'een qawwee darbanii badaa jiraachuun dhagahamee jira. Harargee keessatti milishoonni baay'een qawwee darbanii badanii jiraachuun dhagahamee jira. Milishoonni kunnees warreen humnaa fi gowwoomsaan adda waraanatti geessan ta'uun maddeen naannichaa dubbatanii jiru. Itti dabaluun maddeen bilisootii fi dubbise kunis milishoonni sababa kanaan ulee diina ta'anii jiraatanis osoo ilmaan keessan abbaa malee hin hambisi yeroo karaa irraa akkuma warra kaanii maqaa jechuun dhaamsa isaanii bilisootii fi dabarsanii jiru. Baashaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti qeeroowwan daandii irraa qabuun
Muraalenji waraanatti ergaa jiraachuun dhaga'ame jira. Bitoota isa kudhan barkuu lamaaf 23 murni faashinistiin piipilmaan Oromoo dalagaa dhuunfaa fi barnoota isaanii irraa qabee leenjii waraanatti erguun lola isaan hin ilaallannetti hirmaachisee lubbuu obbaasaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Har'as gochi isaa itti fufuudhaan qeeroowwan Oromoo humnaan qabee leenjitti ergaa jiraachuun maddeen naannichaa bilisootiif eeranii jiru. Torbee kana keessa Baashaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti qeeroowwan daandii gubbaa qabuudhaan bulchiinsa gandoolee magaalichaa keessaa walitti qabaa jiraachuun dhaga'amee jira. Ilmaan Oromoo qabaman kun gariin barattoota yoo ta'an gariin ammoo hojii dhuunfaa isaanii magaalaa keessaa ba'aa baatanii fi kophee haxaa'uun kanneen of jiraachisanidha. Ilmaan Oromoo kana gandoolee magaalichaa keessaa walitti qabuun fe'uuf qophaa'anii jiru. Magaalicha keessaa ilmaan Oromoo humnaan qabanii leenjii waraanaa erguun cinaatti hawaasicha waltajjii baasuun diinni galee jira. Fuula haarawaa yoo argitan nuuf bilbila akkasumas mana itti hin kireessinaa jechuudhaan ummata sodaachisaa akka jiran magaalaa Adaamaa bilisootiif eeranii jiru. Godina Bahaa Harargee aanaa Haromaayaa keessatti leenjii waraanaaf ilmaan hiyyeessaa guuruun hammaatee itti fufee jiraachuun baramee jira. Kanumaan wal qabatee araddoota aanaa Haromaayaa jalatti argaman Addeellee, Kaarroo, Gobee fi araddoota hafan hunda keessatti kaadiroonni BP leenjii waraanaatiif jecha ilmaan Oromoo hiyyeessaa humnaan guuraa jiraachuun daran hammeessanii jiraachuun dhaga'amee jira. Araddoota kana keessaa namoota diinagdee mataa ofiitiif maatii ofii beela keessaa baasuuf socho'uu fi maatii ofii beela baasuuf socho'uu sababa maqaa shaneettiin reebichaa fi hidhaan gidirsaa jiraachuunis baramee jira. Namoonni gocha kana raawwachaa jiran kan maqaan isaanii arganne keessaa Abdii Yuusuf, Mahammad Yuusuf, Abaadir Ra'oof, Taajuddin Mahammad itti aanaa abbaa araddaati. Namoonni kun hawaasa nagayaa gidirsaa jiraachuun maddeen naannichaa humna isaa bilisootiif gabaasanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun Harargee keessatti aanaa Kurfaa Calleetti basaasa beekamaa kan ture nama maqaan isaa Gaaddisaa jedhamu hojii itti jiru kanarraa ni sirraa hojjechuun humni isaa naannichaaf qeeroo yeroorraa yerootti gorsuu turus namichi kun didee diinummaa isaa daran hammeessee jiraachuun dhaga'amee jira. Keessaawuu namichi basaastuun kun ijoollee waraanatti erguun kan fuulleeffate waggaa lameen dabre kaardii barnoota sobaan ijoollee hojjechiisee dargaggoo meeqa dabarsee du'aaf kennaa jiraachuun isaas maddeen naannichaa bilisootiif himanii jiru. Dhaamsa maayyi namoonni itti dhiyaattanis ta'e firri isaas yoo jiraate akka hojii diinummaa kanarraa dhaabbatu saffisaan gorfachuu qabdan jechuun dhaamsa dabarfanna jechuun humni isaa naannichaaf qeeyyiroon bilisummaa Oromoo naannicharraa dhaammatanii jiru. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabama sagantaalee birootiin hamma walitti deebinu qophiilee bilisootii fi afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Oduun gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluun itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensaa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas maan Oromoof qe'een Oromiyaa maal irratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe, share akkasumas like, comment gochuun waan ifiituuf waan ifiiti guddisuu
guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutuuf jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraatu Bilisoo TV'n keenya keessan kiyya keeti kan sabaati. Sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaa ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaadaa uummataaf dhaggeeffattootaatis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV.